Egaa nuni warri hordoftoonni yookaan immoo dhaggeeffattoonni baay'ee wanni jenna manguddoo kanarraa waa barra waan ta'eef gaafatama manguddoo hundaa'uu ni gaafanna waan ta'eef isaan illee maqaa isaanii fi eessarraa akka dhufan ni maal akka dalagataa turan biyyatti illee kana nutti himuu jechuudha. Maqaan koo Bokkol Arroo Roobaa jedhama. Godina Booranaa aanaa Gujii Bulee Horaa ganda Roobbi magaalaarraa dhufe. Dalagaan keessan hoo asitti? Dalagaan keenya achilletti aadaa abbaa gadhaati. Haguma dhaladheeyyuu gara waggaa 57 aadaa abbaa gadhaa malee gara tokkotti jijjiirame. Wanni dalagdan kanuma ture? Kanuma ture. Sababiin as dhuftaniif hoo maalidha? Sababiin as dhufnee fi karaa bakka salphaatti gadaa qabaachuu qannaa yoo gadaa qabaachuu illee wallaggii akkana guutuu Oromticha mulu guutuu Oromoo bakka Oromoo itti dadame guutuu wallaggii hin qabne marroo hin qabneef as dhufnee jiraanneet bokkuun abbaa gadaa pirezidaantummaan abbaa gadaa tokko ta'uuti jedhan jennaan lennulleen baay'ee akka malee qilleensa akka roobaa mataan nu seenee jiraate miilaan fulla bakka tokko immoo yaadachiisi jira yaadachiisi illeen lattisi jirtu pirezidaantii qaddi yoo pirezidaantii qad godina qaddi godinarraa kaate aanaa qaddi aanaarraa kaate ganda qaddi gandarraa kaate zoonii qaddi zooniirraa kaate garee qaddi gareerraa yoo kaate tokkoo fi 5 qabdi. Kanammoo walti deebi'an bokkuun keenya tokko ta'uuf akka godinaaf aanaaf gandaaf zooniitti har'aan jalqabnee ijaarrachuu qabna. Egaa baay'ee yaada nama gammachiisudha wanni isin nu ibsitanii. Karaa biraatiin immoo ayyaana abbaa Oromoo jedhanii waa'ee amantii waaqeffannaati illee waan tokko wanni mari'attanii jira kan jedhu manguddoo biraatirraa hubannee jirra. Isarratti immoo yaada akkamii qabdan isin? Nu kanarraa yoo asii gallee jennelleen waan jennu garuus nuti eegii dhaladhee waggaa 57 har'a amantaa dhibiin seenna amantaan kiyya amantaa Oromticha tokkocha waaqa tokkochaa fi aadaa abbaa gadaa tokko malee kan waaqeffatin har'a buleef achirraa eegii ka'ee amma waan kana ga'e asirraa kaanee jiraanne haga asii akka ibseentun asirraa kaatee jiraatte mooyyale buute asiin Tigree geette isa san fudhannee jiraanne akka kirrii kana hidhannee jiraanne waliin abbootii gadaa kan jiruuf Oromticha jiru duudii finnee jiraanne akka manaa guurree walitti dha'uu qabna garaan keenya achitti hawwee yaada akkasii qabna nu. Baay'ee si galatoomaa galatoomaa horaa. Gadaatiin bullaquu dhalannaa kana geenne waggaan kiyyaa 45 haga saniin jalqabne aadaa abbaa gadaatiin. Kanumaan bulaa turtan? Kanaan bulaa turte. Sababiin isin dhuftaniif immoo maaliif? Sababiin nuti dhufneef galma waaqeffatan abbaa gadaa abbaan gadaa walgahii qabaa jila qaba jedhanii yaamanii yaamicha kana dhufne. Yaamicha ayyaana warra waaqeffannaa abbaa gadaa kana jila qabanii irratti argamuu irratti kanaaf manguddoo biraatirraa immoo akka dura hubannetti akka as turtanidha. Ifa turtanirraa immoo wanni mari'attan faan jira. Wanni mari'anne turrii yakku gooloo dhidhatee yakka jedhama ammaas tokko. Turrii yakku? Gooloo dhidhatee yakka jechuun dubbiin keenna kan dhufneef akka waaqii nu guute mataa keenya guute akka gallu fudhannee gallee biyya barsiinu jechuudha. Wanni isin biyya barsiistan kun immoo maal ta'a? Aadaa abbaa gadaa akkan jijjiiranne aadaa dhibiitti akkan jijjiiranne aadaa dhibiitti akkan qayyaranne aadaa abbaa gadaati akka bullee kaanu jechuudha. Kanaaf walgeessanii? Kanaaf walgii kana dhufne. Ayyee galatooma baay'ee sin galatooma. Egaa isin illeen maqaa keessanii fi eessarraa akka dhuftan hojiin keessan illee immoo biyyatti maal dalagaa? Karaa olii gur. Isin gaafanne. Ol. Maqaan kiyya hirbaayee shufuu birraa. Sagalee ol qaban. Fulful. Maqaan kiyya hirbaayee ka shufuu birraa. Ayyee. Ani diqqeenummaa yaa adda bare addeetti cimee yaa keessa bokkuu kanaa kana keessa. Diqqeenummaa yoomii agarsiisanii haqa ammaalee dhufee kun warra kana baalli kenni ammaa tana mana galmee dhaqe. Wanni itti waaqonfadhee ture jiru aaduma akka daa. Aadaa abbaa gadaatti bulaa turtanii. Waaqeffatuma tureedha. Waaqeffatuma turee. Egaa baay'ee gaariidha. Wanni isin dhuftaniif immoo maaliif iyyuu as? Asii wanni dhufneef Oromootaan gurraan dhageenne duri
dhaguu dadhannee rafi ashee loole dhaggi amma salidha mataa maanii bollagga sanillee duuchaa dhaggine tana dhaguu dadhannee adoo dhaguu dadhannee jirru nutti ergiteen oromoo nullee san dhaggine ko'aanuun jedhe ko'aanuun jenna abba oromoo tana baganu yaante dhaqnee dhagginaa jedhanii nu kana lafa arda fuudhanii nu ergan arda nu fuudhanii nu ergan akkana gammada oromoo tana kanarra dhuftanii hoo mariini qabdu mari'achaa akka turtan manguddoonni maal turanii maal irra mari'attan wanni mari'annillee hin jirtu isin durii akka abbaa gadaa qabdu hinqan maati ta'e ni dhooga hin rakkannee irraa turre amma barbaadata kanatti irraa nuun jedhan nuti akkuma dhalanneeyyuu akkuma wanni kun gadaa jedhee hirkisanii nuti takka keessaa hanne hin rakkanne oduu tana kenna laha gadaatti odeessa isaan lafa fi kan nuti odeessa amma maan goona jenne ifumaa walitti naqanna amma nuti illee gadii fi akkanaa kana qanna nutti dhuttani isii yaannaa jennee marii tana buufanne wal bire muuxannoo wal jijjiirra